Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti hidhattoonni faannoo jiraattota 20 ol ajjeesuun himame. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo gandaa Tulluu Mootii jedhamu keessatti dhuma torban darbee bitootessa 28 2025 haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin jiraattonni 20 ol yoo ajjeefaman namoonni 3 hidhattootaan butamuu aangaa fi jiraattonni himanii jiru. Waggaa darbee bakka Abbee Dongoroo jedhamu kanatti haleellaa gareen faannoo raawwateen namoonni hedduun qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqifamanii bosonatti baqachuun ni yaadatama. Tibba kanas qaamonni hidhattoota faannoo jedhaman bakka Abbee Dongoroo, Jaardagaa, Jaartee, Amuuruu jedhaman keessatti sochii sodaachisaa geggeessaa akka jiran jiraattota muraasa meeshaa qaban irraas meeshaan hiikamaa jira jechuudhaan jiraattonni himatanii jiru. Jiraataan aanaa Abbee Dongoroo sodaa nageenyarraa ka'uun maqaansaa akka hin dhaamne gaafate Addis Istaandarditti akka himetti haleellaa jimaata darbe raawwatame kanaan namoonni 20 ol ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u hedduun ammoo madaa'anii haala ulfaataa keessa akka jiran hime. Hidhattoonni faannoo jimaata darbe ganda keenya dhufuudhaan miliishota gandicha keessaa nageenya eegsisaa turan irratti dhukaasa banuu eegalan. Ergasii namoonni hedduun sagalee dhukaasaa yoo dhagaan baqachuun kun gara mana isaatti kun ammoo joonja'ee qe'ee keessa osoo fiiguu rasaasaan rukutaman jedhan. Itti dabaluunis dhukaasa qaama nageenyaa bira darbee namoota nagaa irratti baname kanaan yoo xiqqaate namoonni 20 haala suukanneessaan ajjeefamuu himee jira. Isaan alaa namoonni hedduun madaa'uu eeruudhaan namoonni 3 biroo ammoo eessa akka geeffaman hin beekamne jedhee jira. Jiraataan gandichaa namoota ajjeefaman keessaa miseensa maatii nama tokkoo kan ta'ee fi maqaan isaa kan dhaamne gaafate biraan gama isaatiin hangammaatti maaltu akka ta'e nuuf hin galle osoo karaa deemaa jirru ajjeefame. Kun waan garaa nama nyaatu wanta akkanaa diina koofillee hin hawwu jedhee jira jiraataan kun. Bulchaatti aanaan aanaa Abbee Dongoroo obbo Ayyaanaa Waaqee dhimma kana ilaalchisee yaada Addis Istaandardiif laataniin haleellaa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo raawwataniin guyyuma tokkotti namoonni 20 ol ajjeefamuu mirkaneessuudhaan haleellaa kanaan garuu jiraattota sabaan Amaara ta'an hundatti quba qabuun sirrii akka hin taane dubbatan. Warri sabaan Amaara osoo hin taane ijoollee isaanii lagaa bosonatti galuun uummata ajjeesaaf saamaa turantu hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraa dhufan waliin ta'uudhaan badii akkanaa kan geessisuu jedhan. Itti dabaluudhaan hawaasni saba Amaaraa aanaa Abbee Dongoroo keessa jiraatu uummata Oromoo waliin waliigaluudhaan jiraachaa akka ture eeruudhaan badiin guutuun kan isaaniiti jechuun hin danda'amu jedhan. Hidhattoonni maqaa faannoo jedhuun of gurmeessan kun yeroo waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannoo kanatti dhufu baqachuudhaan bosona keessa galanii akka dhokatan kan eeran obbo Ayyaanaan garuu yeroo raayyaan ittisa biyyaa naannoo kanarraa ka'uun dabareen eegumsaa kan humna addaa Oromiyaa fi miliishaa ta'u itti marsuun dhukaasa banuu jedhan. Dhukaasa jimaata darbe bitootessa 28 raawwatameenis namoonni nagaa 20 ol lubbuu isaanii dhabuu kan mirkaneessan bulchaatti aanaa Abbee Dongoroo namoota torban darbe keessa du'an alattis yeroo garaagaraatti lubbuu namoota hedduu galaafatamuu himanii jiru. Bara darbee kaasee mootummaan naannawaa kanatti hidhattoota of gurmeessanii namoota nagaa irratti haleellaa raawwatan irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa akka ture eeruudhaan kunis ammallee itti fufuu baannaan lubbuun namoota hedduu darbuu itti fufuu malaa jedhan. Tarkaanfii mootummaan fudhataa ture baay'ee cimaa waan tureefi badii akka saamichaa mana gubuu fi ajjeechaan hir'atee ture. Garuu guyyaa waraanni raayyaa ittisa biyyaa achirraa ka'ee eegalee lakkoofsi namoota ajjeefamanii guyyaa guyyaan dabalaa jiras jedhan. Ajjeechaa saamichaa fi mana gubuun naannoo kanatti baratamaa dhufuu kan eeran aangaan kun haalli badii kun jiraattota naannoo sanaa dhiibbaa hamaa keessa galchaa waan jiruuf qaamni dhimmichi ilaallatu sadarkaan jiru hundi xiyyeeffannoo laachuu akka qabu hubachiisanii jiru. Gabaasni kan Addis Istaandard.